Hello, akkam jirtu? Barnoota gabaabduu amman isinii qabadhee jiru. Abbaa fi haati gaafa daa'ima godhatan dheerina daa'imni isaanii yeroo guddatu qabaatu akkaataa itti tilmaamuu danda'aniin qabxii muraasa isinii kaasa. Hanga dhumaatti na hordofaa. Mucaan tokko yeroo guddatu yookaan yeroo guddattu dheerina inni yookaan isheen qabaattu giddugaleessaan dheerina abbaa fi haati qaban irratti hundaa'uun haala armaan gadiin tilmaamuun ni danda'ama. Hojjaa yookaan dheerina abbaa fi haadhaa beekneenna mucaan isaanii kan intalaa yookaan kan ilmaa gaafa guddatu dheerinni qaama isaa hammam akka ta'u kan maatirraa tilmaamuu dandeenya yoo ta'e ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dheerinni mucaa dhiiraa isaanii yeroo guddatu qabaatu yookaan mucaa dhiiraa godhatan gaafa guddatu mucaan sun hammam dheerate jennee yoo tilmaamne dheerina haadhaa ida'uu 13 ida'uu dheerina abbaa iruu 2 kun giddugaleessaan dheerina mucaan ilma isaanii gaafa guddatu qabaatudha. Akkasumas immoo dheerinni mucaa dubaraa isaanii yookaan mucaan intalaa godhatanii gaafa guddatu mucaan intalaa isaanii hammam dheerati jechuu fi dheerina abbaa hir'isuu 13 ida'uu dheerina haadhaa iruu 2 ta'a jechuudha giddugaleessaan. Akka fakkeenyaatti ilaalle fakkeenyaaf dheerinni abbaa santimeetira 170 yoo ta'e kan haadhaa immoo santimeetira 165 yoo ta'e mucaan ilmaa isaanii gaafa guddatu hammam dheerata yookaan intalli isaanii hammam dheeratti jechuuf mucaa dhiiraa godhatanii kan haadhaa ida'uu 13 ida'uu kan abbaa iruu 2dha 165 ida'uu 13 ida'uu 170 iruu 2 walqixa 174 ta'a jechuudha daa'imni isaanii kan dhiiraa gaafa guddatu. Kan intalaa immoo yookaan kan mucaa isaanii immoo kan abbaa hir'isuu 13 ida'uu kan haadhaa iruu 2dha 170 hir'isuu 13 ida'uu 165 iruu 2 ni ta'a santimeetira 161 taati jechuudha gaafa guddattu giddu galeessaan. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Chaanalii kana subscribe gochuun waa'ee fayyaaf guddina daa'immanii waan hedduu irraa badhaadha. Hedduu galatooma.